السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والسلام من الرت قراتن الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الشمار كفوني جل أورمو كبجمتوتا في جالتمتوتا هندك السنو جل أورمو كلودا كوكم تلمي هندك السنو إتسين جالدا ورفتن بقى رفتن سنين جتة جل كين جل والله وان كليسا إسانجتا وان كليسا الجناس ونسرت أناس إسان إسانجتا مال الرجرتان سوتشين كسمالي ومانجران عزيز المتصل هرّا وانا دبّتو بربادا هرّا إنما دبّتا yeroo kamuu dubbatuun dhiisu daqiiqaa 30 yookaan daqiiqaa 20 aga 50 dubbadha yoo dubbadha achi ol dubbatuun danda'u yeroo raahaa qabattu dubbadha jechuudha har'a kan irraa dubbatu barbaadu tokkoon fiiguun nungeessu eessumaa jedhee Omar Suleymaan tarimmoo namni tokko daangaa walii oromummatu walitti nama fida malee sabummatu walitti nama qaba malee oromoon tun hundi isiitu fagoo addaan jirti oromoon Harargeellee oromoon Shawaallee oromoo Wallollee oromoo Wallaggaallee oromoon Jimmaallee oromoon Ilullee ganda addaan faffagaatanii jiran haga tokko baay'eellee fagaatuu baatan baay'ee addaan faffagaatanii jiran garuu ka walitti nama qabu oromummaadha sabboonummaadha maaliif kana jechuu barbaade warra Jawaar Muhammad jibbuuf deebisuu barbaada duulli Jawaar Muhammad irratti banamee jira duulli Jawaar Muhammad irratti banamee jira oduu akka keessaniiti warri Jawaar Muhammad irratti duultan arsiin jechuudha arsiin sabboonummaa qabu wanni afaan ofii qabatee taa'eef duulli Jawaar Muhammad irratti duulamu daangaan qabu arsiin gootummaallee dhabeetii miti eenyullee gadi ta'eetii miti eenyu olittillee goota arsiin odoo socho'ee wal jalaa dubbatallee beekee daba malee arsiin walittillee lallabu wal jalaa awwaata garuu eenyuuf oromoon takka ta'an jirtu nu maleen warri nu malee jechuudha nu maleen hin jiranii an nu malee yoo jedhu nama biraatii miti nu malee warra Jawaar Muhammad jibbu nu malee teennarra nurra malee karaan tokko karaan isin baasu hin jiru anatti garagala qiiblaan ana bira jira gara biraan jiru qiibla anatti akkanatti garagala salaataa jedhan duula Jawaar Muhammad irratti bantan odoo akka keessaniiti Jawaar Muhammad qaata du'ee dhabamee lafeen isaatillee hin jirtu odoo akka warra Jawaar Muhammad jibbuuti Jawaar Muhammad saa abbaan gaafa cabse hormii jaballeessaa jedhan Jawaar Muhammad maqaa har'a isaa waaman kana maqaa har'a Jawaar Muhammadiin addatti baasanii maqaa biraatiin maqaa arsooma isarraa fuudhanii maqaa har'a isaan jedhan kana argobbaa jedhanii waamaniin kana eenyutu fide ilma arsiittu jedheen eenyutu jecha kana eenyutu jedhe baalee roobee jalaa fudhateeti sooshaal miidiyaan kun guutuun Jawaar Muhammadiin ilma argobbaadha jechuun eegalee jechuudha waan baalee roobee jedheen hagaardhaatitti nu maleen irraa dhaabbatuu diddee jechaadha guutuun nu maleedha anarraan malee hin taatuun warri maqaan Jawaar Muhammad irraa warri dhaabbatuu dide nurraan malee hin ta'in odoo akka keessaniiti Jawaar Muhammad jiraatuuf hin taa'u odoo akka keessaniiti Jawaar Muhammad dhabame akka eenyutiif jira akka rabbiitiif jira taatan takka ta'uu baattan hallayyaa dhaqa wanti Jawaar Muhammad duubaan taatu nun taatu ammallee hallayyaa irraa dhaqa hallayyaa ol hin deebine dhaqa baqa yoo isin akkanatti isatti duultan kana garaa keenya har'a eenyuuf har'a inni hamileen isaa cabdi mana hidhaa keessatti eenyuuf Jawaar bifa meeqa baase mana hidhaa keessatti eenyuuf Jawaar
arriba si mana hidhaa keessatti eenyuuf arsiifi moo Harargeef moo Wallaggaaf moo Walloof moo Shawaaf ganda takkaafi miti Oromoo kutaa 11f arriba sa ajira Jawaar Muhammad umri isaa malee mucaan daa'imni kalee dhalate odoo taphateetii hin quufin odoo olii gaduun laalin barumsa ofiitiif waan Oromoo ofii quuqamuu malee Jawaar Muhammad odoo hiriyyaa godhatee hiriyyaa ofii wajjin taa'in Jawaar Muhammad dhalatee hiriyyaan isaa mana barumsaa isaa dabtara isaa Jawaar Muhammad hiriyyaan isaa haga of beekellee sabboonummaa Oromummaa irratti dalaguu hiriyyaan isaa kompiitara isaa haga isa barannee jechuudha. Duulli Jawaar Muhammad irratti duulamu dhaabatu malee namni tokko isin wajji deemu hin jiru. Lafa seenaa boolla ol hin deebine keessa gadi seenaa. Anaaf warri Jawaar Muhammad irratti duulu abiyoot kaasaa illee anaa takka. Anaa takka duula isin Jawaar Muhammad irratti duultantuyyuu ummata Oromoo tokko godhuu dide. Duula isin isarratti duultantu Oromoo wanti afaan tokko ta'uu diddeef Oromoo wanni akkanatti Oromoo tanaan waltaa jedhanii isin dadhabaniif Oromoon duula isin irratti duulta waan biraa walirraa hin qabdu Oromoo wallaahi billa Oromoon waan takka rakkoo biraa tokko walirraa hin qabu nan duulli Jawaar Muhammad irratti maal duulama duulli isarratti duulama Oromoon afaan baaftee hin dubbattu adda bilisummaa Oromoo gargaaruu didanii haga OMN gargaaran adda bilisummaa Oromoon gargaaranii adda bilisummaa Oromoo gargaaruu didanii Oromoon dhayxee OMN dha mallaqa gadi dhayxee kenniteet adda bilisummaa Oromoo gargaaruu didanii odoonu malee jiru eessan adda bilisummaa Oromoo gargaarama odoo summiin jiru summii kana facaasuu dhiisa namni isin tuqaan jiru Jawaar Muhammad hin tuqina nu Jawaar Muhammad tuqamee taanaan Jawaar Muhammad nuuf ijateenna bakka araat naxib kijibni faayidaan qabu inni shururuun isin walirra qaqqabdanii akkanatti gargaraa jalatti wal qaqqabattan hin fayyadu faayidaa ifa baasaati rakkinni ummanni Oromoodhaa takka ta'uu dideef Jawaar Muhammad Shawaa keessa angawoota Shawaa ka muraasa bichatu isa jibba guutuu warri Shawaa Jawaar Muhammadin jaalata akka Jawaar Muhammad dhala isaaniin dheta hin beeka Harargee keessa illee nuti jibba warra garaaf bitamee abiyoot kaasaa jalatti gadeetu Jawaar Muhammad jibba Arsii keessa illee nuti jibba warra garaaf lafaan bitameetu Jawaar Muhammad jibba Jimma keessa nuti jibba kuullootu jibba Wallagga keessa nuti jibba nu maleetu jibba nu malummaa jalaa haga baatanitti nu maleetu jibba malee Wallagga Jawaarin hin jibbu tiyya haa taatu karaa kiyyaan malee sujuuda narratti bu'a achi garagalaati Allah akbar jedha kaabana godhadha narratti sujuuda bu'a Jawaar Muhammad namni jibbu nu maleedha Wallaggaan keessa Walloon keessa eenyu jibba Jawaar Muhammad aanaa sabaattu jibba isa achi nam tokko jibbu ijoollee Walloo keessa namni Jawaar Muhammad jibbu aanaa sabaa summicha kana bichaadha odoo danda'e aanaa sabaa Jawaar Muhammad mana hidhaa keessatti dhaqee hafuuraan ajjeesa akka jaddaaliititti akka ajuujuuf maajuujuutitti jaddaaliin odoo argate namtichi booyyeen kun odoo argate Jawaariin hafuuraan ajjeesa hafuuraan mana hidhaa keessatti hafuuraan ajjeesa gurbichi oppiidiyoo ta'ee nama ficcisiisu kun Ahmad san immoo Hasan Ahmad gurbichi kun inni mataan isaan jibbu Jawaar Muhammad namni akka aanaa sabaa Jawaar Muhammad jibbu hin jiru ijoollee Walloo keessa Jawaar Muhammad dangatee qotata eessatti beeytasi eessatti si beeyna Jawaar Muhammad maal godhee ummata marziidhaan fixe Jawaar Muhammad maal godheeti Jawaar Muhammad maal godhee ummata marziin fixe maal godhe Jawaar Muhammad yoo Shimallis hin faarsitu yoo Abiyyi hin faarsitu yoo Abiyyi goota jetteen Abiyyi hin faarsitu yoo Jawaar Muhammad keessatti arrabsitu aanaa sabaa dhaabbadhuuti uf laali ati dhaabbadhu uf laali namticha kabajaan qabne kabajaa sitti godhurra gogaa harree sitti uffisu yookaan gogaa saree sitti uffisuun barbaachisaadha si adaba kee ofitti godh nu odoo nu taate ruuhii ta'e kennee fi Jawaar inni dhaabaafan nu ta'uu didde malee gaafa inni ala kenna jira gaafa inni ala jiraate isatu manidhaa keessaa nu baasa diqaala miqqanyaa waan eessatti isa beeytan Jawaar Muhammad diqaala daangaa Amaaraa irra jiraatte Jawaaritti duultaate eessa beeytawan Jawaari si eenyu si beeka qoshaasha warra addaa warri achi jala deemee yoo ati Jawaar Muhammadiini
nama ajjeese jettuun onnee sii kennu yoo nama ajjeesu eessatti argitanii onnee isaanii kennita Jawaar Muhammad guyyaa takkaayyuu nama ajjeefne nuyi miti Jawaar Muhammad Amara ummata Amaraatiif fi Oromoo wal ficcisiisuu dhabe Jawaar Muhammad siyaasaan deema malee Abiyyiin faarsaa Abiyyi goota jedhaani Abiyyiin faarsaa odoo isaa taate namtichi kun walloo muree adda dhaabuu edda qullatti hambise hin dandeettu namicheedhaa gadirraa muraniidhaa ol bichaan mul'atu hin dandeettu siin jenna odoo sii taate ijoollee walloota Oromoo afaan Oromiyaa afaan dhooftu sila odoo sii taate ijoollee walloon dhabamsiifta bilxiginnaa wallaahi bilxiginnaa Abiyyi isin fixe dirooniidhaan isin rukute isin irratti faarsee Abiyyi dhiira jedhee isin irratti faarsee bar'onnee kennitaniifi Abiyyi dhiira jedhee anaaf namni dhiirri onno ruhii ilma namaa baasu anaaf dhiiraa miti anaaf gootallee miti Abiyyi goota jettee Shimallis goota jettee Jawaar diina jettee gaafa killilii Amaaraa deeme bar Abiyyi kee kaati faarsitu namni sabboonummaan Oromoo saba guddaa xiqqeensite jedheetiin Oromoo gattuffate niqaatiin illee waa hundaanuu ummata Amaaraatti ummata Oromoo caala jedhee gaafa Abiyyi leellise Jawaartu jechisan jedhe Jawaar ilma siyaasaan dhalate siyaasaa beeka akka itti ummata qabu beeka ummata mataa konkaadhaa haga garaan keessi danda'e hamburgara haga hudduu keetii ofitti gadi qaxxaqqaxxeet Jawaar imman hidhaatitti itti duultu diqaalaa harree eenyu Jawaar eessatti beeyta Jawaar ana Jawaar kiyya maaliif beeyta waan Jawaari eessatti beeyta Jawaar innutu beeka galagaleen arsii isatti maqaa baaftee jennaan ajooyituun marti maqaa isatti baafte ol yaate ajooyituun qaama ofiituun dhiqan wasaqa qomaa xaawulla Jawaar Muhammad nama afaan keetiin waamamuu hin danda'u ati dhiiraa yaa gantu maangaliin Oromiyaa keessatti maangaliin akka ati bilxiginnaa hojjettu si beeyti ijoolleen walloo morma dhaabata sirraa fuuti warra addaa Jawaar Muhammad irratti duula gaana keessan kaaftan kaa'amba gaana keessan bar Jawaar Muhammad hin baafnaa hin bayaa wayiitu cincintaan jira wanni duulli banamaa jiruuf wallaahi muka nyaattan arsiif qoshaashaa arsiifi warri tuulamaa silxaana irratti wal fixaa jira wasaka arsiin silxaana irratti wal fixu hin jirtu arsii eessatti beeyta waan arsii diqaalaa awwalu abdii kennaa miti yoo ta'ellee kan ilma bilxiginnaati inni ilma harka dhiigaati ilma ijoollee arsii fixe ilma abbootii gadaa karrayyuu lafarraa xarage awwachi jismi qinqiniidha har'a isaaniif jetteet awwalu abdiitiif jettee awwalu abdiis jammarru isaayyuu hin jaalannu ergamtuu niitii wayyaaneedha niitii nafxanyaadha awwalu abdiitiif jettee ilma najisaa yoo arsii guutuu maqaa rooftuun qaanoftu arsiin awwalu abdii inni shaashamannee keessatti ummata arsii waliin ga'e kunnoo haga gindhiirii ummata Oromoo arsii walitti waamee warra sikkoo mandoo walitti waamee abbaa kanaa isaan jechuu dide arsiin qimaalaam arsiin ati tuttuuxee tamisiin arsiin ati waa jettuun tami arsiin silxaanaaf bobbooroftu hin jirtu arsiin silxaanaaf guluftu hin jirtu abiyoot kaasee kaati dhiira ati jettee gabbartutu achi kaate fidee Shimallisiin achi kaasuuf sare kabajaa ofitti godhe yaa ajooftu yaa wasaka kursii kabajaa abbatu jalaan deema yaa xiqqaata afaan kenna qabannee daa'iman bismillah yoo jettu odoo salaaman qara'iyoo ati Jawaar Muhammad irratti duultu sagalee ummata kenna ummata Oromoo wallooti taata jennee afaan kenna gadi qabannee homaa isan godhu Jawaar hin jennee afaan kenna qabannee yeroo mara callifnanu sare warra addaa garaan nun danda'u yoo ati Jawaar irratti duultu ganama galgala obsatu nu cinii rakkoonutti jirutuyyuu gadi nu ciniinnachiisa arsiin silxaanaaf boottu wayiitu hin jirtu arsiin bitamtuun wallo keessallee akkuma arsii keessa jirtu akkuma walloon keessa jirtu arsii keessallee jirti warri garaaf tattaa'e sanii achi arsiin hin cal'ise arsiin hin riphee waa hundarraayyuu deebiin deebisu ama aadaan arsii akkasii quba qabaadhu awwaluu abdii warwaatuuf itti dhaqee
kilmaa kennuu fi didi arsiin bakka ol geettetti abbaa kanaa isaaniin jechuu didi. Arsiin akkanaa kanniin dhudhuufa akka farda sooqiddatti fe'an bakka waan argi dhudhuufaa deemaati. Harri tasuma arsii fi eenyuun illee madaaluu hin dandeettu. Eenyummaa gosa teennaa nutu beeka. Arsiin silxaanaaf gorortu hin jirtu. Yoo gororte illee barataa qabdi. Yoo gororte illee hayyuu qabdi. Arsiin ilmaan ufii ta'a awwaaltee arsiin ati arrabsitu. Arsiin ilmaan ufii ilma namaatii miti kaati saree. Aanaa sabaa jechuudha. Teessoo kabajaa abbatuuf jalaan deema. Teessoo kabajaadhaa abbatuuf jalaan deema. Nu jawaariin ammas taatan jaalattanus jibbitanis aanaa sabaa dhaggeeffadhu. Hudduu saree dhaltee seeniyaati. Jawaar nuuf gootallee hayyullee sin galchu bakka. Jedhanneen nutu nu gaanu jedhanneen bakka atiin jedhanii dhaabbadhu irraa of laali harree. Harree saree ilma sareedha. Ilma saree irraa dhalate. Diqaadha. Abbaan barbaades jalaa deemu ana dantaa kiyyaa miti. Warri aanaa sabaatiif jettanii as jalatti waa caartan. Akkuma aanaan sabaa garaan si nyaatu nullee Jawaar Muhammad garaan nyaatu. Kolkollee kana aanaa sabaa. Saree yeroo maraa kabajaa ofii namni kabajaa ofitti hin goone maali namni agana ga'u kun? Maali namni qoshaashaan kun? Maali namni qoshaashaan? Ati nama ijoollee walloo kaan bakka tokkotti nama 17 abiyoot kaasa'ee ficcisiisee bakka tokkotti nama 30 ficcisiisee har'a abiyoot kaasa'ee nama faarsu ati. Har'a abiyoot kaasa'ee nama faarsu ati. Ijoollee walloo ficcisiisee yoo inni bineensa nyaachisu ati har'a abiyoot kaasa'ee nama goota jedhee ol bahee faarsu. Bilxiginnaan akka itti jala deemtee kolfituu argitanii mi'oonni abiyoot kaasa'ee faarsu warra isaa onnee kennitan. Warra isaa laayikii kennitan. Bilxiginnaan yoo inni akkas jedhu jala deemteetiniin kolfiti kaka jettee. Kana goonni keessan kan isin onnee kennitaniif. Nu goota harree akkana kan hin qabnu. As fuudhaa ijoollee arsii sooshaal miidiyaa kana isimatu iyyaa harree abiyoot kaasa'ee dogongortee faarsitu as fuudhaa. Namni uummata miidhamu maraa iyyuu ijoollee arsiitiif ijoollee harargeeti. As fuudhaa nama dogongoraan abiyoot kaasa'eedhaa faarsi yoo aanaa sabaa abbaa hudduu ta'e malee. Konkaa nyaatee fiindoo buusu. Jawaar akka keetii miti. Jawaar maqaa afaan keetiin hin waamamu. Jazba dhoqqi. Miqqanya maa jiraateefi ka atiif nu maleen Jawaar maa jiraateefi. Ofirraa isin dhoggina huddutti muka isin nahidhe. Ofirraa isin dhoggina. Maaliif Jawaar Muhammad jiraateef wallaggaan ka duguggaa sanyii irratti godhataa jiru leencoo lataaf amiti. Ka akka keetii warra akka keetii warra abbaa garaadha. Galaasaa dilboo fa'aa miti warra wallaggaa kana farraa dhabamsiisaa jiru abiyoot kaasa'ee wajjin hojjetaa. Wanti Jawaari maaliif isin dhibe hunda keessaniyyuu nu malee. Aanaa sabaa dabalatee maaliif isin dhibe hundi Jawaarii xixxiixuun. Maaliif ciniinsuun isin keessatti gad rakkattee isin keessaa bahu yoo waan Jawaarii waa kaasan waan Jawaarii waa cincintaa wayii dhagaame maaliif hudduu keessanitti ilmi isin rakkata. Ka dhalatu hin gahin hunda keessaniyyuu. Maaltu isin wawwaraana waan Jawaarii yoo dubbatan. Saree Jawaar Muhammad takka guyyaa takka Jawaar Muhammad jazbaa isaan dhageettaree hin hinaaftaa. Akkamin nu tareef hinaaftaa. Akkamin nu tareef hin qabdu ka dandeettii odoo dandeettii qabaattee har'a odoo dandeettii Jawaar Muhammad yeroo takkaa fi barru isaa barreessu nama miliyoona tokkotu isa laalee isa sheer godha waan isaa har'a hudduu kee bantee hoggaafu mulu asirra waan ummata wallootii goota illeen argine. Nama si hordofuun qabdu.
maayi kana ka wayyaaneen walloon keessa seente maayi kana waa argatte namni haga kuma tokko si hordofaa namni akkasii kunniin si hordofaa san argatte saniif dudduulu barbaadde Jawaar Muhammad irratti amma bar Jawaar Muhammad gadhiifama jedhaniiti waree wayii jijjirti saniif amma wanni akkanatti gubatanii isaaf nu maleellee nu eegeeni barbaree daakaniif namicha hudduu ta'e gombisanii odoo laalanii hudduun si quuncaati bakka teettu namichan kaan sihii hiriira ba'ee guyyaa tokko hiriira keessatti sin argine dararaa ummata walloo irratti deemu kana guyyaa takka hiriira keessatti si argineen beeynu kijiba abiyoot kaasa'ee wajjin hojjetu warra onnee sii kennutu beeka nu waan jala deemnu beeynanu maal akka jala deemnu beeynanu ilma ganda kennaa ta'eef jala deemu jala hururuun barbaannu odoo jala hururu jechuu barbaanne bilxiginnaan ganda kennaa biraan ujuulaa ilma arsiiti kawaa takka of keessaa hin qabne isa jala hururu jenneetiin harka dhoofnaaf shaa jennaan awwalu abdii ka dhiigni ijoollee arsii keessaa ol daalachaa ka dabalataan dhiiga wanni abbootii gadaa karrayyuu ficcisiise silaa isa jala yaananu odoo barbaanne diqaalota harkan dhoofnu nu aqwaamii qabna ejjennoo qabna waan dubbannuuf illee qabna waan faana deemnullee qabna nu ufitti amantummaallee qabna nu xawalwaallummaan beeynu ijoollee arsii gadi baatee namarratti ka duultu argitanii namarratti hin duultu bal ijoolleen arsii duula namarratti hin badan isaan abadan namaa dubbatan malee quuqama dubbatan lammii dubbatan malee duulli namarratti ijoolleen arsii bantu hin jirtu gagama aanaa sabaa bilaashatti Jawaar Muhammad himbaa mana hidhaati inshaallah rabbi jedhe rabbi irraa yoo taate bilaashatti maknasaa kaarabaa huddutti si rakkabanii mana kan nasaan oolin Jawaar Muhammad yoo taale inshaallah ba'allaa fiqaade miqqanyaawwan adabattuu baattanii nu maleelleen adabatuu baattanii walitti gadi yaana wallahi billahi namni beekaa cadhise oromoo addaan faca'aa dhugaa walitti mun danda'a oromoo addaan faca'aa oromoo yoo dhugaa dhodhoosanii bakka rakkoon qabu itti man oromoon addaan faca'atu hin jirtu oromoo wal qabatti malee Guruppiin Misraaq Tasfaayee akkanatti amma qinqinii naqatee ka'e aanaa sabaa dabalatee qinqinii keessan naqattanii kaatammoo dhiifattan namni isin jalaa gadi jedhu hin jiru namni isiniif sagadu hin jiru sagadduuwwan mililikii marti keessan nuti isinitti hima anatu isiniin jedhe of kabaji namtichi aanaa sabaa jedhamtu hudduu kee lafatti xamaddee sa'a 24 ballaa qalbii ballaa ija keettu ballaa ministirii jetti godhatte qalbiin teetillee akkasuma ballaa waa walloo dubbadha walloo lodoosii aanjite ati murtee nafxanyaa fi affaariin jalatti galchuu barbaaddaati hin kijibdaa yamanii gobeedha oromo matana addaan qooduu malee oromo mee afaan qabda abbaa hudduu aanaa sabaa abbaa hudduu dhaggeeffadhu anatu siin jedha mee ati ijoollee walloo ka miidiyaan irraa qara'aa jiru ka rakkoo keessa jira jedhan ijoolleen rukutamte rakkoo keessa jirti warri ijoollee rakkoo keessa jira jedhan mee warra kanaa waa godhu baqbaaqa akka miila kaan ol baatee anatu waboo gargaarsisiise gargaarsa waboo anatu goosse jette bar gargaarsa warra walloo wabootu godhee jette gargaarsa gaafa nafxanyaan ummata walloo rukutte anatu ummata gargaarsisee warra waboo gargaarutu iyyuu gargaaree jette kalaafa jabaan xiqqaadhu guddadhu birri 10 naa ta'u birri 5 naa ta'u gargaare mataa keetitti fuutee mataa keetitti galfatte nutu gargaare diqaala har'a sin gargaarra kee hudduu bannee waan yoo bichaan mul'ifnu har'a sin gargaarra ummata keenya barus bira dhaabbannu nu siimiti qarbata bakka taa'een kaan janaaza luka muraadha Jawaar Muhammad irratti duultani nu malee fi aanaa sabaa afaan keetitti adaba godhiati abbaan fedhe afaan qabatee taa'uun sirraa afaan qabadheen taa'uun sittimna namni atachi keessatti arrabsitellee wayyaa onni arrabfatanii saba guddaa jedheeni Jawaar nama ficcisiise Jawaar nama fixee marziin nama fixe ara marzii rabbi sitti haa ajajuu Jawaar eenyuun marziin fixe eenyuun fixe marzii kana maraa ilmaan arseettu kan maqaa kana maraa isatti moggaase
isintu baale robeeti namni Jawaar Muhammadin argobba jedhee maqaa baaseef isa waan beeyne keessa galeeti waan beeyne keessa galee nam xalaata Jawaar Muhammaditti dammayse baale robeeti guyyaa inni jedheen beeka akka gaafa saniitirra nu malee maqaa kana malee san arrabsitu aanaa sabaa diqaalaan ilmi yamaniidha kana malee san arrabsu singalchu waan Jawaar Muhammad nutu beeka malee sii miti ka beeku singalchu harree ijoollee walloo as keessa jirtanii dhaggeeffattanii aartas aaruulee baattanii aanaa sabaati yoo namticha keessan kabajaa itti gootan kabajaa itti godhaa yoo isaaf aartan an abbaa hudduu kana abbaan awwalu abdiila odoo akkanatti biratti odoo an argu gadi gargalchanii urga hudduu isaa irraa albeen zaqan ija isaa keessaa fuudhanii itti gammada nama jibbu namatti duulu abbaa fedhe maan taane ilma obboleessa itti ruukiyyaa maan taane hin jaaladhu miqqanya bakka Jawaar Muhammad kisaaraa kee eegeen shaayidan fifta malee aanaa sabaa bakka Jawaar Muhammad geettelleen geettu akkuma buuqata abbaa coggaarroo san ima waanyi taati humna Jawaar Muhammad waa jettulleen qabdu ati waan Jawaar Muhammad gootulleen qabdu ati odoo ka waanyu ka horhora jedhan odoo isin marattanii asirraa nu malee marattanii odoo akka keessaniiti Jawaar Muhammad du'e odoo nu malee fatillee asirraa maraataa ooltu Jawaar Muhammad rabbiin isa tiisee har'aan isa eege rabbiin isa tiisee har'aan isa eege sabboontota ijoollee Oromoo eeyidoo isaa wajjin rabbitu tiisee har'aan isa eege warra haga har'aatittillee isa jalatti cichee jibbaa isin irraa qabdan Jawaar Muhammad irraa waa isaanii godheeti miti ijoollee isa eeydu poolisoota Jawaar Muhammad eeydu poolisii naannoo Oromiyaadha warra isa eeydu isuma wajjin duuna asumatti isa wajjin nu ajjeesanii kan isaanitti olaa taran jettee ijoolleen sabboontonni ijoolleen Oromoodha gaafa miilana ajjeechaaf itti seenan asii akka nun kaafne jettee wajjin bootte Jawaar Muhammad ala jiraatee ijoollee sanii waa godhee gubboo isaanii kenneeti miti eenyummaa namaa beetayyaa diqaalaawwan ilmi eenyummaa namaa bo'u nama wajjin kufee ka'a ilmi eenyummaa namaan beeyne ruuzaaf kaanii maarra jinni witti gadi xaqaxaqee hudduu akka barbaade keessaa ol danfa yoo inni odoo dhalatin arriin mataa isaatiif fuula isaa fixxu ilmaan haadha keessanii haadha keessan nu malee fi aanaa sabaa uf eegi nu malee isinillee kabajaa ofitti godha nu malee warra ijoollee wallaggaa fi xedafarra isin warri duguggaa sanyii ijoollee wallaggaa fi warri duguggaa sanyii irratti godhe isin nu malee ani nu malee hin jedhe malee Oromoo wallaggaa illeen adda bilisummaa Oromoo illeen nu malee garee leencoo lataadha nu malee garee garaasaa dilboo isin garee tanniin garee ijoollee wallaggaa nafxanyaa wajjin dhaabbattee mootummaa keenya jettanii wajjin dhaabbattanii ijoollee wallaggaa guyyaa irraa 550 nafxanyaan Oromiyaa keessa seentee fixxu isintu ficcisiise nu malee abbaa keessantu ganamarraa dhiiga ilma namaa jaalata leencoo lataadha ijoollee teenya ka gadiin taa'e adda bilisummaa Oromoo keessatti leencoo lataati waraabessi jaarsa dullacha qabriin didde jaarsa dullacha dachiillee yaa rabbi natti hin fidin namicha kana jettee rabbiin ofirraa kadhattu warra wal nyaatu kabajaa ofitti godha Jawaar Muhammad waan aga firee xaafii wanne isa gootan illeen qabdan Jawaar Muhammad odoo jibbitan isin jaalata odoo isin jibbitan isin jaalata Jawaar Muhammad guyyaa takkitti adda bilisummaa Oromootiin waa jedhan argine sommii isin facaaftaniif waraanni adda bilisummaa Oromoo balaa isin nagaddaniin gareenu maleedha balaa isin nagaddaniin ganamarraa haga galgalaa qabriin isin qabdutti balaa isin nagaddaniin gareenu malee adda bilisummaa Oromoo OMN lagate gareenu malee haga jirtu biyyi nagaan taatu gareenu malee haga jirtu Oromoon kutaan 11 takka ta'uu hin dandeettu gareenu malee baduu qabaatti nu malee baduu qabaattan isin anarraan wanni martuun tayaa abiyoot kaasa'eeti yoo maangoone biyya diige malee
ana mootiin ana nugusni jedhe jecha abiyoot kaasa'e karaa kiyyaan malee karaan biraa hin jiru akka abiyoot kaasa'e fir'aawun ofiin jedhe biyya bittinse malee biyya diddiige malee biyya mataan dhaabe malee biyya hiyyoomse malee jiru biyyatti hadheesse malee ana maleen taatuun abiyoot kaasa'eetii yoomaan goon nu malee yoo uf beeyte yoo nu malee waan dalaydu kanarraa dhaabbattee Oromoo keessatti deebite malee biyyi nagaan taatu ummanni Oromoo illee waliin ta'u haga nu malee hin jirtu gareen Misraaq Tasfaa'ee gareen Ugumaadha gareen beekan gulummaa fa'a fakkaattota isaanii namtichi tokko wallaahi billaahi namtichi tokko miidiyaa beekan gulummaa irratti dhufee Jawaar Muhammadii silxaana qabatuuf ta'a maarree qabatuuf ta'an arsiidha jedhe sijjammarate arsii miti ati wallagga namtichi sun arsiin loqoda akkasii haasoftu abadul abidiin iman jirtu arsii ka'uuf gootee akkasitti haasoyten sun arsiin loqoda akkasii haasoytu inuman jirtu arsiin loqoda wallaggaa arsiin loqoda shawaa arsiin loqoda jimma haasoytu inuman jirtu hin jirtu arsii loqoda arsii takka takkaan beeynan loqoda arsii guutuu warra sikkoo mandoo loqoda naannoo akka loqoda eenyu akka ta'e sirritti beeynanu as xanaqayne akkas jedhamuu dhufte arsii ufiin jettee loqoda nu malee godhatteeti loqoda arsi jetteeti arsii fakkaattee Jawaariin akka silxaana hin qabanne maarree hin ta'ulle jettee garee bilxiginnaadha arsiin koongomatti loqoda gas ulfaatu sana haasa'u hin jiru arsii jechuun danda'u arsiin nu eenyuun akka taaniin beeynu loqoda keenya loqodaan addaan baafnee beeynu arsiin kutaa kamii loqoda addaa akka haasa'u arsiin kutaa kamii loqoda akka addaa akka haasa'u nu sirritti beeynu arsii jettanii maqaa keenya moggaafatuu hin dandeettan yaa diqaalaawwan garee Misraaq Tasfaa'ee fa'a ta du'aaf argaa arsiin jaalan isaanii duuti arsii jechuun isaanii du'a arsiin naman jibbitu arsiin Oromoo jibbitu hin jirtu jibbaa isin akkanatti ooftan kanaaf arsiin afaan ofii qabatee mataa'eetu maallaale arsiin waan jibbuun qabu arsiin Oromoo lammii ofii dhiisi Oromoo saba ofii dhiisiiti arsiin warra amma nu fixu kanaayyuu ol fuutee lafa kennitee fi ofirratti guddiftee wajjin jiraatti warra Amaara kaa'oo nafxanyaa halkanii guyyaa nutti iyyitu tanaayyuu arsii jettanii afaan keessan asirraa babbantan arsiin nama jibbituun qabdu kabajaa ofitti godha gareen Misraaq Tasfaa'eedha guruppiin Misraaq Tasfaa'ee gareen nu maleedha isin bittinnaa'uu baannaan summii isin facaaftaniin warri adda bilisummaa Oromoo OMN irratti dhiyaatu dida summii isin haga qabriin isin qabdutti ma facaaftan dhukkuba raachaa ka isin facaaftaniif ummanni miidiyaa OMN irraa baqatte ijoolleen waraana dalagaan teessan waan xiqqoodhaa miti diiggaa kanarraa dhaabatuu qabaattan duula Jawaar Muhammad irratti duultan hin beeytanii miti bara 2016 bara 2015 duula Jawaar irratti bantanii akka bilxiginnaan ijoolleen bilxiginnaata amma mana hidhaatti guuramtee jirtu sun Jawaar Muhammad irratti bante isinillee akkasitti irratti banaa turtaniimi ammallee duula san deebisuuf taatan Jawaarin baa jedhanii haasa'anii jennaan ammallee duula san deebisuu barbaaddan ummanni Jawaar Muhammad irraa isin ittisu akka gaaritti isarraa isin ittifna gareenu maleedha Jawaar Muhammad waraana isinirraa fixen qabu Jawaar Muhammad waraana isinirraa galchee waraana lafa qawwee haadhaa jedhee waan gootan yoo dhabdan garana fiidanii walloon akkana godhee maarree jedhee bakka wanni isin borcitan daangaan hin qabu daangaan qabu jechuudha sararaman qabu qayyi masmariin dullatti bilxiginnaa sun hin jiru jecha isin bira urga gaafa Jawaar Muhammad adda bilisummaa Oromoo galaa jedhee ni galcheeti urga gaaf saniiti amma hoggaa meeqa waraana bilxiginnaa keessa ijoolleen Oromiyaadha waraana bilxiginnaa keessa guyyaa tokkotti namni 1,200 hin seenne maal
maal godhe Jawaar Muhammad akka gaafa balaan kun gadi dhaabateeti nama meeqatu maqaa adda bilisummaa Oromootiin dhumate nama meeqatu lafarraa dhabame haga waraana Jawaar Muhammad qawwee lafa kaayaati maqaa keessaniin ummanni hin dhumatiniiti isinis sababataniitiin hin bilxiginnaan ummatan fixin jedhee Jawaar jedhe Oromiyaa tana keessa haga waraana Jawaar Muhammad galcheesan caala itif dirribii yeroo meeqaa dhumanne namni maqaa adda bilisummaa Oromooti dhumate moon dhumanne numale dhumate moon dhuman ka inni galchisan inni galchisan caala meeqatti ijoolleen Oromoo lafarraan dhabamne kaisa inni galche jettanii sababaa maqaa adda bilisummaa Oromootiin nama meeqatu dhumate numale kana sababattanii kana dawoo godhattanii wallaahi hin bilisomtan yoo ummata kana yoo ummata adda bilisummaa Oromoo wajjin dhaabate kana maaxartanii jalaa yaasuu heddan malee bilisummaan hin jirtu yoo isin afaan keessan qabatuu baattan diiggaa isin deemtanii nomaan deemanii diiggaa namni biyya diigaa jiru akkuma abiyoot kaasa'ee biyyattii mataan dhaabe namni Oromoo addaan diigaa jiru nu maleedha aanaa sabaa dabalatee ganda nu malee ollaa nu maleeti namni Oromoo tana addaan bittinneessee addaan faffacaasaa jiru nu maleen dirraashiin nu malee baduu qabaata gandummaa xiraayaa gandummaa ajaayaa ishee idmee zalaalamii keessan gandummatu faarsitanii nu malummama kanaan ummatuma addaan diiguuf ummanni Oromoodha yoo isin diddan yoo isin adaba ofi godhuu baattan balaan isin deemtaniin amma bilxiginnaa dalaydanii silaa waraana adda bilisummaa Oromoo kana summii facaaftanii waraana adda bilisummaa Oromoo kana addaan facaasu weddan amma dalagaan teessan tana abbaa keessantu dalagaa san dalagaama abbaa keessantu leencoon lataadha dalagaa sanarra ture warra abbootiin kana dalaydu ilmaan duubaa dhuftu maalirra laalan yoo afaan keessan qabattanii afaan keessanitti azizul mutassilii godhuu baattan Oromoon addaan facaatii miti duraayyuu maqaanu malee bilxiginnatti qixxaayumman maqaanu malee odoonu malummaan tun jiraatu baate ummanni Oromoo bilxiginnaan seenu odoo walqixxummaan jiraattee bilxiginnaan seenu nu malee waan isin jirtaniif namni sababa nu malee akkuma Oromoon ortodoksii nafxanyaadhaa hifattee pheenxee taate arraba isaaniitiif jibbaa isaanii hifatanii pheenxummaa filatee warri Oromoodha baay'inni isaanii jibbaa isaan ortodoksii wanni Oromoo jibbanirraa kaka'e akkuma san namni waanuma isin facaaftan kana laalaniiti isin jala yaa'anam uf kabajaati nu malummaa kana keessaa baya aanaa sabaa kursii kabajaa abbatuuf jalaan deema jedhan uf kabaji si arrabsuun mee atin qaanoftu yoo walloo global jettee miidiyaa sabaa qabatteetiin maqaa walloo dhaattee maqaa sabaa dhaattee namni Jawaaritti duultee namni si arrabsuun saalfattu isa argitee Jawaar Muhammad OMN harkatti qabatee bar abbaan fedhe yoo isa arrabse dantaan godhuuf bar abbaan fedhe yoo an fedhe qaaqe namaa waan jedhu Jawaar Muhammad hoggaa meeqa sirra turee jedhe isaa guyyaa takka namaa abbaan fedhe yoo isa arrabse waa jedhu argitanii isaa namatti duulu argitanii isaa nama tuqu argitanii dhiira jechaan kana dhiira onnee sibiilaa Jawaar Muhammad ala raase Jawaar Muhammad jechuun ila ruhii ufii kennaaf namni silaa odoo namaa taate hin danda'amu malee diqaalota afaan keessan qabadhaa Jawaar Muhammad irra ani Jawaar Muhammad nama tuqu argee afaan kee qabadhee hin callisu irra hin callisu ummata of hin beeyne ummata akka horii maala dhabe horii mar'atuuf warra maala dhabe bichatuyyuu gubbaa kanarra tattaa namtichoon akka huddeellaa kana namicha huddeellaa harreedha aanaa sabaa huddeellaa diqaalaa
ati jawaarin kunno kilili amaaraa xarafa amaaraa irraa kaateen jawaarin akka inni arsiin ta'e nu beeyta situ nu beeka situ beeka waan baalee roobee jedhe san dhugaa sitti fakkaate reenta ofiin beeytu sareen eegee qabadhu jette nu eessatti si beeynasi maaltu si ga'e waan Jawaar Mohammad afaan keetii adaba gooteen teettu walloo mura jetteetiin Oromiyaa irraa galgala ganama gadi qazzan ta'a albaatii kee sooshaal miidiyaa kana guutta callisiiti yoo dandeette walloo muri ka Oromoo kiftaaf diqaalaa keessan afaan itti godha ijoollee Oromoo warri isa jala deemtan warri isaa onnee kennitan ijoolleen Oromoodha ijoollee walloo diqaalaa keessan afaan ziippii itti godha harree uddeellaa keessan akkasitti nagaa keessanaa jiraadha waan biraa dubbatuun dhufne kanumarraa dubbatu barbaadee dhufe aanaa sabaa yoo inni kabajaa ofitti godhuu baate akka inni kabajaa ofitti godhu isa goona. Itti lolaa ture jettee of simtu dhageenye Jawaar Mohammad akka keessan kijibaan dhimmisa akka kee kijibaan Jawaar Mohammad umriin finne barumsaaf dandeettii ofii irratti fixe yookaan korrojee yookaan mussinnaanii miti Jawaar Mohammad ka biyya Ameerikaa deemee barate dandeettii sammuu isaatiin deemee barate. Akkasitti ijoollee Oromoo nagaa keessa jiraadhaatii aanaa sabaa ka Jawaar Mohammad mana hidhaa keessaa baaf Jawaar Mohammad irratti duulu ijoolleen keenya ijoollee walloo afaan isaa lugaama itti godha. Nagaa keessanaa jiraadha halkan gaarii isin haa ta'u ijoolleen keenya ijoollee walloo dhaamsa kaleessa wajjin haasofne maal irraan geettan waan irraan geettan nutti maakaa ana bichaallee miti miidiyaan OMN illee dubbatee jira rakkoo uummanni walloo ijoollee warri ijoollee jalaa dhaamtee warri ijoolleen jalaa dhumatti rakkoo isaan keessa jiran dhageettanii jirtanii waan irra jirtan yeroo gabaabaa keessatti guruppii akka hiitanii irratti nu hirmaachisiiftan kabajaadhaan isin gaafannaa ijoollee keenya ijoollee walloo sabboontota qaqqaaliiwwan obboleeyyan kiyyaa huddeellaa aanaa sabaa waan hin ta'in jechuudha hunda keessaniyyuu isin jaaladhaan ijoollee walloo namni an jibbu walloon keessa eenyu yoo jettan roobaalleen jibbu roobaalleen jaaladha aanaa sabaa bichaa jibba roobaan waan Jawaar Mohammad maqaa lafaan kaasu jaalatus jibbus hin dubbatu inni sammuun hagana wal taran hagana aanaa sabaa huddeellichaa fi masaanuu Jawaar Mohammad kanaaf aanaa sabaatiif roobaan kanaa wal taran roobaan jaalatullee jibbullee Jawaar Mohammad gabbayeen balaaleffatu akka isaa kanatti akkasitti nagaa keessa nu jiraadhaatii waan isin hin jenne guruppiidhaatii ummata keenya ummata rakkate ummata ijoollee keenya ka rakkataa jirtu mana madoo irratti haa gargaaruu isin hin jedhaa halkan gaarii isin haa ta'uu isin jaaladhaa isin kabaja.